يا جماعة الخير أكم فيانا جيكي سني جرتو جبهتو سيوفتو الحمد لله أنا فيانا جيكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو أبوليان بقجراتني أهي والله فيديو مجاكنا أندروا كتير أجهه أفانا معرفاتي نجهه أما كنا نام فأمني يعني بجوجو مغان توكو كيسا هو إمالي أكتنا هم فأمني هاتي مجاكنا جناني ربين جفة جنة الفردوسين كيسا إسيها كاورو ilmoo isii kanallee rabbiin bakkaan isii ga'ee ilma haadha hin dagane rabbiin isii dhaafataa isu ka duraati abbaanii dhiisee haramaayyaa mooddee ta'e wayii yaani karaa tana wayiiti yaani akkan seenaa kana dhagayetti jechuudha. Haadha ijoollee kanaa mucaa isarra xiqqishoonii lamatu jiran yaani isaa wajjiniin sadi obboleeyyan lama xixiqqishoo qaba. Warra kana dhiisee abbaan isaa eddee biraa dhaqee achitti jaartii biraa fuudhee jireenya isaa jiraachisuu jira. Ofii isaati jiraachuu jira jechuudha asfaa. Innaa mucaadhaa fi haati kuni waliin jiraatu jechuudha. Ijoollee sadansiitii fi haati kuni waliin jiraatu. Otoo akka jettuu isiin hogguu dhukkubsattee akkatti amaanaa kana itti kennatte jettu gara fuula rabbii deemtu mucaan kun waadaa isii kanaaf jedhee jechuudha. Imimmaan isaa akkasatti ofirra dhangalaasaa subhaanallah. Imimmaan isaa akkasitti ofirra dhangalaasaa dhaqee mana barumsaa keessa taa'ee baratee achii dhufee haadha isaa kana qabbarsiisee jedhani subhaanallah mi'a sabaalaalaa ahii yaa haadhattii kana wallaahi rabbiin umurii haadha keessanii isiniif dheeressu keenyuma hundayyuu rabbiin umurii isinuuf dheeressu obboleeyyan warra hin qabne immoo rabbiin caffee jannatal firdoosiin keessa isiniif kaa'u isin jedhaa sumaanuu. Wallahi waan haadhaa kana yeroo asabdee ilaalte keessumatti jechuudha. Keessumaan keessatti haadholeen jarri abbaa malee abbaan kaan ilmoo dhalchee ka'ee dhiisee gatee deemee irratti fuudhee akkasitti jireenya isaa jiraataa. Dhiirri kun gara jabeessaa beektanii akka keenyaa rimti. Wallahi laazim dhiirriniif dubartiin baay'ee tokko yaani adda jechuudha garaan isaanii maaliif dubartiin hammayyuu akkam rakkattes yoo itti jabaattes dhayxee ilmoo argattee akkana jennaan rakkina sii kamiyyuu dandamattee jiteessi garuu dhiirri moo bicuusiiti jedhee jechuudha fuuchuudha. Gaafa fuudhe sana immoo kan inni fuudhu suni yookiin ijoollee isaa kana ofitti hin qabdu akkuma yeroo tokko yaani miidiyaa kanarratti illee waan akkasii diraamaallee ta'u malee numa argina jechuun numa jira namni gaariin kan akka ilmoo ofitti qabee wajjin hin jiraatu jechuudha. Garuu irra guddeessi ilmoo haama isaanuu kana hin jaallattu marra ofitti hin qabdu. Sanuma keessaa jechuudha abbaan kun dhiirri gaafa fuudhe wallahi ilmoo sanayyuu hunda'uun hin jibba. Garuu dubartiin kun miskiina yoo ilmoo kana argattee jette bultii jaarrachuullee hin feetu jechuudha. Ilmoo isii kana irra teessee akka guddifattu ahii yaa rabbi karoora isii karaatti kutti rabbiin caffee jannataa keessa isii hakaa'u miskiina beeyte maal meessa beelaali wallahi akkaan qalbii si cabsa. Yaa rabbi yaa gooftaa kun nama ilmoo fi bakkaan gaatullee nu taa'isi. Ammallee nama qalbii haadha ofii gammachiisu rabbiin isin hunda keenya nu haa godhu. Maaliif beeyte mee ijoollee zabana ammaa kana ilaali hammam akka isin haadha ofii dhageessu. Eenyutu haadha ofii dhaga'ee ajaja isiitiin bulee waan isin jetti dhaga'uu jira. Kana naa godhi kana naa fidiin iyyuu jechuudha. Kadhaa meeqa bar. Wallahi laazim baay'ee tokko jajallachuu jirti ijoolleen zabana ammaa kanaaf akka duraa miti. Garuu kan rabbiin laaffisee kan rabbiin sabiyyummaa kanaa mucaan kun mucaa waggaa 14 ta'edhaan waggaa 14 jechuun daa'ima xiqqishoodha beeyte. Daa'ima sabiyyiidha jechuudha. Garuu rabbiin haqilii immoo keessa kaa'ee umuriin isaa waggaa 15 ta'es haqilii keessa kaa'ee sammuu gaarii kenneefi yeroon akkatti imimmaan isaa ofirra lolaasaa taa'ee barreessumee maaltu sitti dhaga'ama. Yaa du'attii kana wallahi du'attii kana wanni godhan hin jiru silaayyuu gaafa duuti dhuftee giddiidhumaan fudhatanii alhamdulillah jedhanii dhiisuudha malee wallahi seenaan mucaa kanaa baay'ee tokko qalbii nama cabsa baay'ee maadiri maa arfe yaani baay'ee tokko namatti dhagahama beekte rabbummaan haadha isaa kana caffee jannataa keessa isaaf kaa'u. Wallahi isallee nama irraanfatu rabbiin hin godhin ijoolleen tokko beeyte yeroo nama danuun argaan fakkeenyaaf yeroo faamiliin irraa du'e yeroo sanaaf akkasitti needhanii maal jedhanii garuu gaafa takkuma bicuusii jedhanii
ammallee haadha ofii kanas ta'ee abbaas ta'ee hin yaadatanu jechuudha. Ammuma yeroo sanaatiif qofa ho'isanii dhiisuu nama kanallee rabbiin isa hin ta'isinii mucaa collee qaxalee kana rabbiin isidhaa guddisee bakkaan isa ga'ee jedhu. Ammallee immoo akka yaada kiyyaatti mucaan kun abbaa hin qabu jedhanii beektanii. Nama abbaa jechuun abbaan isaa lubbuun jiraatullee nama daa'ima kana bira jiraatu miti. Inni jireenya kan biraa ofii isaatiif uummatee jiraachuu jira utuma haati isaa lubbuun jirtu. Kana waan ta'eef obboleeyyan miskiina yeroo obboleeyyan isaa suuraa wayii tokko argee sooshaal miidiyaa kanarratti obboleessa xixiqqishoo sana akka harkarra buufatee dhaabbatu kana wallaahi akka malee qalbiin na cabde jechuudha. Uummanni keenya nama gargaaruuf nama dhiisu hin beeku silaayyuu. Yaani bakka itti birriin bahuu hin qabne bakka gargaaramuu hin qabne yeroo danuu miidiyaa kanarratti waan argu yaani waan silaa gargaaramuu hin qabne waan silaa jabeeffamuu hin qabne irratti wal jabeessitee Oromoon badduun jechuudha. Waan immoo silaa jabeeffamee gargaaramee jechuu qabamu us jedhani homa tokko wayii simmeedhanii muqanii lamaaf ajandaa godhatanii achumaan afaan jalaa walitti qabatu jechuudha. Mucaan kun akka yaada kiyyaatti sabiyyii qaxalee rafaaru kaaru haadha jechuun immoo gaa hin beektan haati baryoo akkam dhabuu miti maal taate ganda namaa dhaabbattee mana namaa dhayxee rakkattee jechuudha. Wallaahi billaahi yatiimummaa gara haadhaa abadan hin mul'atu. Haati kan kee yoo siif jiraatte jechuudha yatiimummaan kan kee hin mul'atu abadan ka abbaatiin. Garuu yaani adda gaatiniif abbaan baay'ee tokko adda. Maaliif haati kan kee rakkattee balbala meeqa dhaabbattee cinqamtee rakkattee si jiraachifattee. Kanaafuu jennaan obboleeyyanii wallaahi ani silaayyuu gamaaltuun dhagaa miti. Wallaahi akka kiyyatti mucaa kana Oromoon utuu gargaartee birriin Oromoo kun iddeen taane iddee biraa nama bakka yeroo ka'an yaani mataan qaban bari ijoolleen keenya kun jari fakkeenyaaf nu feemesiidhaa minaamin jennee jala yaanu kun aslan mataan qaban. Namni jarri ka'anii gargaarsa walitti qabuudhaaf fiigan jedhanu nama hin taane nama ganda namaa arrabsu nama kutaadhaan akkatti wal qoodee Oromoo guyyaarraa arrabsaa oolu nama akkasii gargaaruutti itti mijataaf malee nama akkanaa kichuu kana sabiyyii kan haa guddattu kanaa taatu kana gochuu fi qabnaa nama jedhee ammaa hin argineen miidiyaa kanarraa jechuudha. Kanaafuu jennaan wallaahi obboleeyyan mucaa kanatu bira dhaabbanne bakka turree haadha jechuun qaldii miti karakkina waa hunda kabiyoo beelaatillee beela kee dheebuu kan kee itti obsituudha jechuudha. Ergii si rabbiin irraa fudhatee mucaan kun ammallee abbaa yoo fedhe iyyuu gaatoo fakkeenyaaf bira jiraate iyyuu abbaan sunillee bira jiraatee abshirii hin jedhuuni daa'ima waggaa 14 jechuun wallaahi baay'ee tokko xiqqishoodha yaani giddumaaf dhaqe malee waadaa sana guutuudha jechuudha. Yookiin inni beekumsaa nama akkasitti yaadu ta'eetii miti yaani. Kanaafuu mucaa kana rabbii gaditti jechuudha rabbiin bira haa jiraatu. Otuu gargaarame baay'ee tokko bareeda yaani gargaaramuu qaba. Ammallee ijoollee xixiqqishoo ka quxisuu isaa sana hangaftii isa qofaa jechuudha. Mucaa kana yaani ka irra guddaan jarri kaan baay'ee tokko xixiqqishoodha. Kanaafuu jennaan uummanni keenya wallaahi nama akka kanaa kana utuu gargaaree baay'ee tokko namatti tola beektanii. Garuu namni keenya gargaaru laa nama akka kanaa garagalee uumayyuu laalu namni ni gargaaru. Yaani kan jedhu barbaadan nooma ganda namaa arrabsu nooma ganda namaa tuqu nama maal jedhu waan akkasii kana jala deemuu jaallatani malee hamma ijoollee keenya kaasirraa miidiyaa kanarraa boo'anii rakkina himatanii kun dhukkubaa kun achittan qabamee jira jedhaa kun maaliyyoodha jedhaa. Wallaahi gara tiktookii tokko yoo dhaqxee ansilaayyuu gaafan tiktookii kanarra bahee wallaahi yaaddooma fudhee gala bakka yoo mansila cumsi viidiyoo tokko laalee gammadaa jiraadhe akira jechuudha. Viidiyoo tokko innatti dhufa bakka wanni qalbii na cabsu waan qalbii si cabsu waan si gaddisiisu waan si yaaddessu bichaadha jechuudha. Wantati miidiyaa kanarratti argitu akkaataa namni keenyatti jiru wanti namni keenya keessa jiru Oromoo ka biyyaa baate saara galfii hin qabdu ka biyya jirtus saara galfii hin qabdu. Wallaahi baay'ee tokko ulfaataadha. Haa ta'u malee immoo jechuudha maalumaafiyyuu hamma giidoo keenyaati mucaa kana bira dhaabbannee bakka turree mucaan ofiisaatiif xiqqishoodha. Ammallee aalii itti siqateenyu ta'uu qaban ittiin fokkaatu yaani akka yaadutti daa'ima xiqqishoo lamantu jirti. Haati kan ofitti qabdee
akkasitti jettu rabbiin irraa fudhatee abbaan kasilaa yaani yoo fedhe iyyuu haa ta'u yaani haga haadhaan ga'u silaa yoo abbaanii yoo fedhe immoo haa jiraatu ka jedhamu innillee iddoo biraatti fuudhee jireenya mataa isaa jiraachuu jira yaani wanni tokko inni nama kana asalan dhiirri gaafa riqee fuudhee numaayyuu yaadatu ilmoo jechuudha yoo ta'e gaafa akkanaa waa wayii dhaga'u waan akkasiitii yoo yaadachuu malee abadan namni yaadatu hin jiru kanaafuu jennaan obboleeyyanii wallaahi akkas jedhaatii irraa dubbadhaa warri dhageetti qabdanuu mucaan kun akka gargaaramuu fi isiniin jedha asumaan immoo viidiyoo kana like share subscribe godhaa isiniin jedha obboleeyyanii assalaamu alaykum bye